warraaqsa maraatti abbe. Maalidha? Yesuus Kiristoos. Maal taate abboon jettiin sila waan nu harka jiru hin beeku. Ani amma akka nu wareegamnu barbaadde jedhanii. Namni yoo maal godhe hojjetaa yoo ofii qabaatee lubbuu miseensa isaatii fi lubbuu meeshaa miseensa baatu kana baasate malee yoo waraana sirrii hin qabne of harkaa silaa homtuu argan jiru daqiiqaa tokko dhaabbatee dhukaasuu hin danda'u. Harka isaa hin beekne achi buqqisee baduun kun silaa faayidaa hin qabu. Waanuma murteessu na dhibee abboon maalidha manni? Bal dirqama hojjedhaa iyyeedha inni. Ijoollee si tokko walitti dhufaa ta'u. Mee biqilaattiin ol ba'aa jira maniyyuu gubbaa. Maal hojjedhaadha? Gubbaa masaa irratti waa hojjedhaadha. Waan hojjedhaadha maalan beeka waa hojjedhaadha. Lafa maalii beeka waa hojjedha. Hojii kaansiraa see ta'u. Nuun amma beektaa akkam taane summi? Daataa keessa hirtaati. Waayoon sitti hime. Daataa keessa hirtaati. Hin jiroon daataan qabu. Erga jaarmaa nutti laatanii yookaan ofii dhufanii sochoosu. Yoo hin ammoo murtii nama murtii dhabu argitee ajajuma namaa irratti yeroo hundayyuu waa irratti hojjetee waa hojjetu garanatti fiigennaan garasitti oomfinna ta'e gamanatti fiigennaan garasitti oomfinna ta'e garasitti fiigennaan garasitti oomfinna ta'e tokkoffaa jaarmaan harka harcaa deema. Lammaffaa ofii keenya of harcaasaa of dadhabsiisaa deemna. Lammaffaa immoo waraanni kun kophee hin qabu uffata hin qabu kana keessatti dadhabaa deema harcaa deema. Digalee. Kanaaf iyyuu moo'ii. Manu bira harcaate hin beekne. Taakiyaan ammaan ofii kootii amma socho'u yoo dirqama lafa akkasitti socho'u naan jedhan amma danda'een socho'u. Nama meeqa dhukkubsata beektaa? Nama sadii. Maaliif hin dhukkubsatu? Baraa kana keessaas maaliif hin dhukkubsatu namni? Lafa sanaa ka'een guyyaa tokkotti adaa bargaa dhage. Adaa bargaa immoo diinni sochii nutti goote nu duukaa deemte naan gadi hin deebi. Amma immoo jaarmaa kana walitti waame argite. Deemsee joorsise. Nama lamatu qofa amma kunoo labboonaa fi buqqisiif qabsoo qofa kan na bira taa'e. Fayyaan ishee dhukkubdee jijjiisaa jechuudha. Sadii taanee bakkee keessa taa'erra. Nama afur taanee bakkee keessa. Oliifanii faan dhukkubsatanii kunnoo achitti iyyuu gata ergee dhaqaa ta'u yaalamaa jedhanii. Kana jechuuni namni garaa murtiin beeknes akkasuma diina abbaati. Yeroo hundayyuu waan namni nuun jedheni siinis akkas godhi siin jedha anaanis garanaan akkas godhi naan jedha. Akkas taanaanii maali wanticha jechuun kubbaayyaadhuma akkuma kaleessa kubbaadhuma wayita akkuma kaleessa akkas dhiitamu lakki hin danda'amu hin hojjennu. Teenyeeti waa tokko nu dhufaa jira. Waasaappiin qabdu. Waasaappiin maaliin qaba? Konneeshiniin qabdu. Hin qabu hin jiru daataatu hin jiru naannoo ko. Danda'amna hojjenna. Lafa san dhaabbadhuuti yoo sii danda'ame kallattii keenya hojjedha. Garuu kallattii koo neetworkiinis hin jiru hojjetamuu hin danda'amu. Yoo gama salaaleetti ceesayyuu nama lakki maali ati dhattu malee ta'uu wanticha dhaabbadhuuti. Ati dhaabbadhu lafuma isaanii baase maal ati dhattu malee hojjetamu waraana ka hojjeta abbaan buttaa bira abbaan maalii bira jira. Dirqama wajjin fiigde malee ta'uu dhaabbadhuuti garuu natti ol erguudhaaf iyyuu ijoolleen lamaan si bira jiran kun waa qabu. Maaltu waa qabattee?